gadi bu'uuf deemaa jira. Kanaaf lola lammaffaatiif akka inni nun afeerre hawaasni kun akka gargaarsaatti bira dhaabbannee simannaa gaarii goonee fi bakka itti gochuun dirqaman hin jedha. Isa gama kooti isin hin dhibin. Isin hidhamte narraa citte waan ta'eef ana na laalessiti abbaan barbaade waan barbaade naan jechuu danda'a. Laalate irraa ka'ee immoo naan jechuu danda'a. Kanaaf yumkin namni tokko laalaan jara hidhame sillaale sine naan jechuu mala nan beekuuf naan jedha. Kanaan jennaan ani hunda keessaniifuu afootu silillaa sinii jedheera. Gabaabumatti dubbiin kun hamma inni abbaa argatutti eega waan nama shakkisiisu kanarraa ka'amee har'as waliin haasofneerra garee qindeessitoota warra magaalaa Makkaatti simannaa Kamaal Galchuutiin wal qabee hidhamee hidhaa keessaa ba'e wajjiniin haasofneerra. Wanni nuti haasofne abbaa haa argatu. Amma yoomitti ishii bor namni yennuu du'e akkamitti wal awwaala. Magaalaa kana keessatti Makka keessatti namni bor akkatti walitti qabamee wal awwaaluu hin qabu. Yoo cidha walii qabe akkatti cidha walii dhaquu hin qabu. Yoo wal waame akkatti wal simatu hin qabu. Kanaa jennaan gabaabumatti hawaasa keenya kan walirraa fagaachuudhaaf nama lama sadii jecha gargar godaanuudhaa deemu kan walitti fiduudhaaf irratti haa hojjetamu. Isinin jedhaa fajazakumullahu khairan warri waan aan jettan hundi keessanuu assalaamu alaikum warri naaf jettanis warri naan jettanis marti keessanuu an keessan ta'uu hubadhaa isin immoo yoon keessan ta'uu baadhes isin koo ta'uu naa hubadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.